Shama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota fi dhaggeeffattoota akkam jirtan nagaa fayyaa. Mee haala yeroo ammaan tanaa biyya Yaman magaalaa Sana'aa keessatti deemaa jiru kana irraa gaggabaabsineetiin yaada gaggabaabaa dabarfadhee deemuu barbaada. Shirgudha wal biraan ga'a. Duraan dursee gaddi kiyya kan onnee irraa burqe kan keessoo kiyyatti na gube ibsachuudhaan barbaada. Itti aansuudhaan waan irraa dubbannuutu jira. Haalli amma irraa dubbannu namni dhumee jira. Akka miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiranitti warri Yaman jiruus odeeffachaa jirrutti namoota 560 oltu achi keessatti ture. San keessaa kan lubbuun isaanii hanga ammaa dabarte warra boombiin itti dhootee fi warra akkasuma ammallee mana haakimaatti yookaan hospitaalaatti marfeen diranii ajjeesan akkasuma ammallee warra achi keessaa bahuudhaaf osoo yaalii godhaa jiru ajjeesan jidduu namoota 500 caalee jira. Reefi hanga ammaatti achitti deemaa jiru. Haalli har'a Yaman keessatti deemaa jiru garuu haala hiriiraatu deemaa jira. Yaman keessa akka malee yaachisaadha. Namarraa dhalateef guyyaan kaleessaatii fi guyyaan har'aa guyyaa akkaan gaddisiisaa lafee namaa cabsu jechuudha. Amma uummanni kaan hiriira bahaa jiruuf duuti hamtuun akka kaleessaa akka hin deebineef akka baqatanii biyya isaanitti baqa lammaffaa biyyatti baqatanis biyya Yamanii ta'in irraa baqachuu irraa biyya Yamanii biyya sanitti biyya ifitti deebi'uuf UN'n kan silaa mirga namaatiif falmu Yaman keessa jiru yoo kan laallu ta'e UN'n erga Yamanii fi Suudiin wal dha'uu eegalteen boodatti tartiiban qabdu. Namni biyya san keessaa hiree carraa biyya zaffaa harkachuu hin qabu. Hiriira isaan baankaan irratti illee rakkoon guddoon uummata keenya mudachuu dandeessa. Dhukaasni uummata keenya irratti dhukaafamuu danda'a. Dhaabbanni mirga namaatiif falmu UNHCR isaan itti rakkoo isaanii himachuuf deeman tokkollee hin jiru. Yamanoota qofa wanni sun kasan godhaa jirus Yamanoota. Biyya mootummaa hin qabne. Biyya namni mirga namaatiif falmu hin jirre keessa jira uummanni. Hantan ajaa'ibsiiftu. Mootummaan Oromoodhaa, mootummaan Biltsiginnaadhaa, mootummaa Oromootii jechaa jedhan. Baay'een namaa warrummaan dur mootummaa duraanii mormaa jiru. Mootummaan kun mootummaa Oromootii jechaa jiran. Har'a isiniif galtee garuu kaleessa irraa jalqabee hanga ammaatti hordofutti hin jiraan. Miidiyaan biyya keessaa tokkollee hin gabaafne. Miidiyaa FBCtu gabaase. FBC'n nama 30 du'e jedhe. Nama 30tu lubbuun isaa dabartee jedhe. 30 saniihuu xayyaara mootummaan Saudi Arabiyaadhaa isaan irratti dhukaasteen lubbuun namoota 30 dabruudhaan lubbuun nama 170 madaa'uu ibse. Tuffiin kana achi nafne. Callisuun tuffi. Gabaasa akkanallee gabaasuun tuffi. Miidiyaaleen gurguddoon Oromoon qabdu hundi osoo gabaasaa jiranii miidiyaan biyya keessaa hin gabaafne jechuudha. Ka gabaasa illee gabaasa isaa agartan. Ajaa'iba namatti ta'a. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Warri mootummaan Biltsiginnaa mootummaa keenya jettan isiniif galtee har'a. Mee itti yaada. Mootummaan kun mootummaa Oromootii. Mootummaan kun mootummaa mirga Oromootiif dhaabbatee murruqiin namni 500 bakka takkatti dhume ol maaltu hafe? Murruqii san gabaasuu dhabuu ol maaltu hafe? Yoo danda'ame uummata saniif ammallee carraan dhumaa jiraachuu danda'a. Mootummaan biyya bulchu tokko lammii biyya ambaa keessa jirtu baafachuudhaaf dandeettii qabaachuu danda'a ta'a. Yoo fedhan gabaasin ka du'e dhume. Ka dhume. Ka jiru san akka biyya teenyatti galluuf nuuf dirmadhaa nuuf hiriira nuuf sagalee taa'ichaa jira uummanni.
isaan san achi keessaa baasanii gara biyyaatti deebisuu irratti yoo carraaqan ammallee lubbuu ifi dhaqqabuu danda'an, lubbuu uummata dhaqqabuu danda'an. Uummatachi dhumaa jiru callisaniituma kaleessa dhume ilaalan callisan hin gabaafne tuffiidha. Ka lubbuun jiru yoo baasuu irratti tattaafatan warri mootummaa gartee mootummaan kun mootummaa Oromootiif hin jiru. Ta dhumaati jechuudha. Dhumaatiin tun akka kiyyaatti ka dhumaati. Dhumaatiin kaleessa Yamanitti taate hin gabaafne miti. Ka lubbuun jiru arraan tani iyyansa Yamanitti deemu jiru dhageessan. Iyyansa hamaatu deemu jira. Namni namarraa dhalate maatii fi haawwan achitti manguddoo wajjin baasanii akka isaan xiyyaa jiran dhageessan. Reefi kaleessa dhumina awwaalamne hangamma. Reefi sun awwaalamuufis hin deemu. Ka reefa sannuu kennaa je'ee bahaa jirus dhumuudhaaf deema dirree aditti. Dirree aditti waraabessi uummata keenya nyaachuuf deema. Ka jiru ka lubbuun jiru. Amma ka dhume. Kana yaachisu ka lubbuun jiru san mahireen isaanii maalidha? Yoon akkanatti teessee yaaddu hireen uummata achitti hafee san maal ta'a? Ani magaalaa san nin beeka lafa san amma lafa shaara kowulaan harji lafa jedhamtu irraa gara baabul Yemen karaa deemuu irratti jawaazaa jedhanii waajjirri manni mootummaa tokko jira achitti hidhamee ture jedhan manni. Lafa sin irratti namni dilli sun murruq ta'e deemanii dirmatanii uummata san baraaruu uummata san laaluun hin danda'amne. Ijaan arguu hin danda'amne. Uummanni kun gaafaan kaleessa galgala dura dhagayu uummata gartee karaa Saa'udii orfoo deemuu jiranii karaa irratti qabamanii gad deebisan ta'uu yaaduu ture. Miti san qofaa miti. Uummata magaalaa san keessa jiraatu kan magaalaa san keessa kuulii isaa dalagatee jiraatu bakka dalagaatii guuran. Hunda caalaa kan nama gaddisiisu hoggaa kaleessa galgala namoota warra lubbuun hafan hospitaala fiduudhaaf fidanii achitti lubbuun nama garii lubbuun nama baay'eedha hospitaala keessatti baatee fidan. Harki irraa cite, miilli irraa cite, kan lubbuun isaa keessaa hin bahin gocha diinummaa agarsiisuudhaaf lilmee marfee diranii namoota baay'ee ajjeesan. Marfee diranii namoota baay'ee ajjeesan. Ilmi namaa tokko nama ta'uu qofaaf nama lubbuun jiru marfee diree ajjeesu jechuun tajaa'ibaati. Namoota baay'ee marfeen ajjeesan hospitaala Mustashfa Askarii jedhanii jira. Mustashfa Askarii yookaan hospitaala waraanaa kan jedhamutu jira. Hospitaala waraanaa san keessatti fuudhanii geessan namoota gara 200 oliitu kan achi geessan. Walakkaa ol ka ta'e ni dhume. Ka jirullee achitti fixuuf geessan malee lubbuu isaanii dandamachiisuudhaaf geessan isinitti hin fakkaatin. Daftee akka lubbuun isaa baatuuf achitti geessan nama sana. Waan nama gaddisiisu keessaa mucaa tokko akka malee garaa kan nyaata ijoollee hedduu nadaafaa daleeduutu jira. Ijoolleen nadaafaa daleedu sun yookaan qulqullina Mustashfa Askarii yookaan hospitaala waraanaa kan jedhamu kana keessa ijoollee qulqullina daleeduutu jira. Yaa obboleessa kiyya afaan Oromoo isaa dubbatu dhageenyaan bishaan sahaa takka maal jettaniin bishaan qaruuraa takka tanaan dhugunatti kenni jenna. Itti kenninaan maaliif bishaan itti kennita jechuudhaaf? Rasaasa asiiritti naqee mucaa ajjeese. Baay'ee waan garaa nama nyaatu. Dhumne miidiyaan kuni mootummaan kun yeroo ammaa kanatti wanni inni gabaasaa jiru waan baay'ee nama qaanfachiisu. Seenaa ilaala miidiyaan boqqolloo maal gabaasu jira amma? OBN maal gabaasu jira amma? EBC maal gabaasu jira amma? ETV maal gabaasu jira amma? Mee miidiyaan gurguddaan haafuuhi. Qondaalonni mootummaa warri qondaalota mootummaa hin jedhan maal barreessan mee ilaala. Mee warra sadarkaa guddaa gubbarra jiru
warra miidiyaan isaanii warra dhageettii qaban warra folowar guguddoo qaban qondaalota PP keessa ka jiran mee eenyutu gabaase mee ilaala. Jaafar Alii qofaatu kaleessa galgala ittiin qoose. Jaafar Alii Horn of Afrikaa irratti itti aanaa daayirektaraati miti. Qoosee maaliif miidiyaan sunumaan gabaasin? Tuffiin kana ol maaltu hafee jennaan? Tuffiin kana ol maaltu hafe? Baga dhumtanillee nu jechuu dhaban. Baga dhumtanii. Kanaaf wanni jennu yoo jiraatte miidiyaan boqqolloodhaa ETV'n ergan gabaasin hooggantoonni sadarkaa olaanoo irra jiran ka PP ergan gabaasin warruma dur qabsoo Oromoo kana keessatti gartee onnee uummata Oromoo keessa jiru ka PP kanatti illee galeetu jira. Isaan illee hin gabaafne jecha. Arra isaan waa'ee filannaa dubbatu jiran. Waa'ee biyyaa dubbatu jiran. Kan khabaraadhu sun eenyume? Khabaraadhu eenyu? Lubbuun namoota 600 kaleessa namoota 500 ol namoota 500 hanga 600 murruqiin takka hin taamin ibiddaan taate osoo silaa dhume kun lammiilee biraa ta'e lammuma Itoophiyaa tana keessaa namni dhume sun Oromoo silaa ta'uu baate alaabaan Itoophiyaa irra walakkaa irratti oolti. Alaabaan Itoophiyaa walakkaa irratti oolti. Alaabaan gabbuusuudhaan miidiyaaleen guutuun irra booyaa oolaa jechuudha. Hooggantoonni sadarkaa olii jiranis arraan tana gurraacha uffatanii guyyaa gaddaa jedhanii waajjira cufanii oolanii jecha. Waajjira mootummaa kamtu cufame? Eenyu harree dhuufee jedhe? Nama waada. Akka malee nama waada. Waa'ee UN isaan ammaan tana uummata keenya achitti hiriira baay'ee sanirraa tokko dubbatame. Bara 2016 biyya saniin ture. UN san keessa Arabaatu hojjetaa Yemeniidha hojjetu. Dursi UN dhaa kan kennuuf Somaaleef dursa kenna malee Oromoodhaaf dursa kennu ture. Oromoodhaaf dursan kennu. Baqataa Oromoon beekanii baqataa Somaalee malee. Osoo biyyuma san keessaa carraa biyya sadaffaa maandeeta argatanii kan biyya san raabuu danda'an ta'ee Oromoon carraa biyya san raabuudhaa akka malee xiqqaata. Warri afaan Oromoo beeku achi keessa jirus mu'allada biyya sanitti dhalate. Warra afaan Oromoo dubbatan malee warra gartee lafeedhaan Oromootii miti baay'een isaanii. Ka lafeen Oromootii akka achi keessa hojjechuu danda'u jijjiiruu hojjechaa jirulleen Oromoodhaaf waa tokko illee hiisuu hin danda'u. Akka hojjettoota UN ka sadarkaa gajiitu hojjeta waan ta'eef hooggansaa yookaan uummata saniif waan tokko illee fiduu hin danda'an. Uummata saniif illee sagalee ta'uu hin danda'an. Sagalee haa taanuufi bakka jirrutti. Uummanni kun biyyatti deebi'u irratti. Mana hidhaa san qofaa miti, mana hidhaa Yemen qofaa miti, mana hidhaa biyya Saawud Arabiyaa keessas akkasuma jiran gochi biyya sanitti taasifame asitti illee taasifamuu danda'a. Ani waan hin shakkii qabu takkaan jiraa'u. Uummanni kun akka murruq tahan, akka uummanni kun murruq tahan yoo fedhe mootummaan Itoophiyaa keessa harka qabataa'u eenyu beeka? Eenyutu beekuu danda'a? Namni waggaa tokko ol nama mana hidhaa keessa jiru irraa galfadhu jedhee mootummaan Saawud Arabiyaa osoo itti waywaachaa jiru uummanni uummata kana galchuu dide. Narraa galchuu osoo jechaa jiru uummata kana galchuu dide. Biyya gartee shororkeessummaan beekamte. Biyya mootummaan addunyaa hundinuu lammiilee isaanii biyya san keessaa bara 2013 irraa kaaftee keessaa baafte. Biyya san keessatti lubbuun namaa ta'uu hin qabne
waan taateef keessaa harka qabaachuun ni mala ta'a. Communitiin Oromoo tamen jirtu UNHCR kayaman jiru lubbuu ummata hafee lubbuu haawwan hafee lubbuu ilmaan Oromoo achi keessa jiru daa'imanii fi haawwanii fi manguddoo achi keessa jirtu dargaggoota achi keessa jiru nama achi keessa jiru achi baasanii biyyuma gabroonfatamtu Itoophiyaa sanitti illee akka nu deebisan irratti carraaquu qabna. Yoo dhumnees biyya teenya irratti gallee waliin dhumna. Biyya ifii irratti gallee waliin dhumna. Galfatee haa nu fixu biyya ambaatte ambaan diinaan nu fixu caalaa. Erga dhumuun keenyan oolle galfatee biyya isaatti haa nu fixu. Communitiin Oromoo yoo dandeessa. Oromoo community jiranitti fakkaata. Uumaan beekan si'a dur. Ummata sana achirraa galchuutu waan guddaa. Lubbuu ummata saniitiif dursa kennuutu waan guddaa. Warri PP deeggartamee irra maal jettan? Maal jettan? Osoo ati PP mootummaa Oromooti jettee PP dhaadheessitu, bilisiginnaa mootummaa Oromooti jettee bilisiginnaa dhaadheessitu, obboleessi kee Yamanni sirraa du'e. Ilmi adeera keetii Yamani gubate ibiddaan. Maaliif gubata lammiitiyyaa? Ummata kiyya gaafa ummata kiyya karoorroon biyyaa baaftee maaliif gubatan jedhee maaliif hin dubbatin? Osoo ummata seera mootummaa addunyaa jala biyya seera mootummaa addunyaa jala jirtu taate seeraan gaafachuu danda'a lammiilee isaa. Seeraan gaafachuudhaa miti miidiyaan isaaniitu hin gabaafne jechuudha. Irra deddeebine dubbanna ammas. Baraa fi gadaa booyuun hireen keenya booyeensa ta'uun waan rabbiin nutti katabe qofa osoo hin ta'in waan hireen teenya jalloo nutti fidde osoo hin ta'in karoora jalqabarraa kaasee gabroonfataa dhufaa fi dabran wirra dhaalaa dhufe jechuudha. Gabroonfataan hamaan dabre gabroonfataa irra jirurraa dhaale. Imimmaan haqachaatuma jiraanna. Imimmaan haqachaa jiraachuun faayidaa tokko illee nu hin qabu. Yoo haqachaa jiraachuu taane biyya teenya irratti gallee imimmaan haqachaa jiraannu. Lubbuu nama hafee nu dhaqqaba. Kan maan jedha galatooma wal biraan gahaa nama achi jiru nama biyya san keessa jiru keessattiin gubadhe nama achi jiru hanga achitti hafee hiriira warra Yamaniif waniin akka dhaamsatti dhumarratti qabu. Warri Yaman jirtan karaa irra hiriira baatanii deemaa jirtan hiriirri walitti fufaadha. Arraas hiriirri bahamee jira burullee bahamuuf jira ta'a hanga sadarkaa as yeroo ammaa kanatti bakka itti galuun qabu uummanni. Uummanni nama 500 irraa ajjeefamee namni 500 ol irraa ajjeefamee garaan isaanii belbelee qa'een isaanii onte. Uummanni kun abbaan jaartii fi ilmoo Yamanitti manatti dhiiseeti bakka dalagaatii qabamee ajjeefame. Bakka dalagaatii qabamee ajjeefame. Ilmoon haati manaa bakka itti galtuun qabdu. Uummanni hafe sun arraan tana sammuun isaanii namni dhiiga dilesan arkee fi iyyansa dilesan namni dhaga'e sammuu nagaa arkachuu hin dandeessu. Sammuun isaanii nagaa arkachuu hin dandeessu. Dhumuu barbaadan. Dhumuudha barbaadan. Nuti akka bakka sana hin jirre kaa xiqqoo irra tasgabbii qabnu uummata san jajjabeessuu nurra jira. Uummanni sun karaa irratti gayyaa'ee waajjira huutii san duratti dhufuudhaan yookaan mana hidhaa san dura dhufuudhaan akka murruqiin hamtuun sanii olii hin dabarre. Uummanni achi keessa jiru uummata gartee kumootaan lakkaawamu kuma hedduutti lakkaawamu. Mana hidhaa sanaa qofa keessa kan jiru nama kuma jahaati. Nama kuma jaha oltu mana hidhaa Yaman san keessa jira. Sanaa qofa keessa jechuudha. Bakka as dalli akkasuma jira. Uummata kanaaf ummata kana miira keessa galanii murruqiin hamtuun akka irratti hin gaggeeffamne. Ummata kana hanga dandeenyatti warri miidiyaalee gurguddaatis bira dhaabbachuudhaan dandamoota ummata kanaaf godhuutu irra jira. Hanga furmaanni tokko ni dhufa jedhamee yaadamutti dandamoota ummata kanaaf godhuun dirqama keenya dirqama lammummaa haa baanu. Ummata Yamaniin ummata Oromoo kan Yaman jiraniin ammoo
of eeggannaan hiriira baatan godhaa. Tasgabbaawaa. Ibiddatti hin deeminaa. Lubbuun dhumteen deebitu of eeggannaadhaan tarkaanfadhaa. Bakkatti hiriira baatan laalladhaa. Bakkatti hiriira baatan laalladhaa. Sagalee keessan tasgabbeessa iyyi akka malee garaa nama raasa. Iyyi akkasii isaan irratti hootiin bakka isaan itti walitti qabamanitti ansila akka kiyyaate ammatti hiriira bahuun hin barbaachisu. Lubbuu isaaniitiif jecha. Osoo biyya hiriira bahuun nama fayyadu taate, osoo biyya sagalee namaa dhageessuu nama fayyadu taate, sagalee isaanii dhageessifatanii reeffaa achi jiru sana awwaallachuun duuti kal alamaffaatti hin deebine dhageessifachuun biyya gartee mootummaan addunyaatti mirga namaatiif dhaabbileen mirga namaatiif falaman hin jirre. Dhaabbileen baqattoota addunyaa keessa hin jirre maqaaf malee mataan hin jirtu. Mataan bahanii jiran. Yamanoota walitti jiru. Biyya furmaata akkasii hin qabne keessatti hiriira bahuun ni barbaachisa jedhee yaaduun. Yoo murruqii biraa fiduu taate malee. Nuti dhugaa yoo dubbanne nuti bakka biraa jiru uummata Yaman keessa jiruuf yoo sagalee taane malee lubbuu isaanii baasuun balaa jala hambisuu hin dandeenyu. Ummata keessanii lubbuu teessan isin turtu abbaadha. Tasgabbiidhaan bakka hiriira baatan laalladhaa. Yeroo laalladhaa. Mootummaa kanatti hiriira ba'an mootummaan qabdu biyyi Yaman. Biyya mootummaan qabne biyya gandatti baatee wal rifaa jirtu. Biyya kaayyoo loltuuf hin qabne. Biyya eenyuun akka loltu hin beekneef wal fixuu malee. Tan lubbuun namaa lubbuu namaatii lubbuu saree lubbuu harreetti hin geenye biyya san keessa jirtan. Lubbuu teessan of eeggannaa godha. Of eeggannaa tolcha. Karaa irratti bilaashitti lubbuu ilmaanii, lubbuu hawwanii, lubbuu manguddootaa hin murruqe hin godhina. Yoo danda'ama ta'e warra biyya biraa jiru irratti warra biyya keessa jiru mootummaa Itoophiyaatti hiriira bahuudhaan lammiileen biyya san jirtu akka galtuuf carraaquu warri biyya keessa jirtan. Warri biyya keessa jiru fakkeenyaaf har'aan tan Harargee keessa naannoo Awwadaayiti hiriirri bahamee sochiin godhamaa jiranitti fakkaata. Akka uummanni sun deebi'u biyyatti biyyuma gabroonfatu suntu akka deebi'u uummanni hiriira bahaa jira. Uummanni akka hiriirri kun itti fufuu qaba. Cimuudha qaba. Naannoo Oromiyaa hunda keessatti wal ga'ee uummanni kun mootummaa masaraa mootummaatti hiriira bahuudhaan uummanni biyya alaa jiru sun akka biyyatti deebi'u godhu qaba. Ka biyya Saawud Arabiyaa keessa manni jiru akka galu godhu qaba. Akka uummata Yamanitti garuu bahanii hiriira Huutii duratti hiriira bahuun du'a hamtuu fiduu danda'a. Uummanni biyya keessa hiriira mootummaa waajjira muummicha ministeeratti bahuudhaan akka uummanni biyyatti deebi'u. Waajjira hajaa alaatti bahuudhaan akka uummanni sun biyyatti deebi'u. Uummanni Yaman keessaa bahanii dooniinis ta'uu galchuun ni danda'ama uummata. Xayyaarri biyya san seenuu baatullee dooniinis ta'uu uummata san galchuun ni danda'ama. Karaa ni danda'ama ta'een uummata galchuu irratti xiyyeeffachuudha qaba. Uummanni biyya biraa jiran ammoo uummata kana gartee gahee irraa baatuun bira dhaabbachuun ni barbaachisa. Kanumaan ja'a galatoomaa nagaa jiraata.